أما دبين وقلت إيه قال ملا تقول إنه لا بيان كي يقول تقول سيم شو ثنا دبنا لما مر سنة يا دوني تقول سنتين سمرا نمني دوني جا مر سنة اوكي سنتين قرت يا وخابط أنا قرت دوني السلام عليكم منا يعني ورد أقول تك مودو قريمة بيان اللي موتنا بقول تك وبركاته جرتو ترى كم جرت كم نجا عاقل لو خيك أخو صفر يعني ورد مالك موت في نقول أنا بيته نجا بردو كم جرت نايجي دبر خيني مالك جرتن أي سر جيسن ورد شيء هسبر جرا شيء أنقول ندوش يا رمود كري أكيد متوسط ديمو شيء كان كي أقول ندوش دوني نما منا جرجا منو في دون ده سامع لا فينا والله مبيخوان فيز ون مالك تاجس ويا كان سوى جندا بتلو لا ترتي سنجا نوكو مكجبا لا والله أنا خجبا نقر يعني سماهم مبيخ أصلا اوكي سنجا دقيتي او بلجتي مو سيفي سنفرا مبيخ والله يعني ما انا وأي ستي نما عرفتي يعني اوكي خالد التيم يسوي لنا وجان تنامي تاني مالي دوني تنامي تنامي دي كوني يوري تو مسكين ابرتن نيمبيا كاتوني جولي دياسبورا تا كاكا ما تو تكا سا كانوا برجا غولني وري دو اسومت لا تينغتا كم جو اي ام تو في تنفاين بيخاني كوني كان ورما بكا يري ورما جمدو فني تا جولي دياسبورا تا كاماتي جيفتي سنا ما كانت مرفتي بكا اوسا بكا خبلاتنا ارها غوتي التا غرتي مي ورا كسيتي سان اي جي سيتنا جي نمانغو توك يا شنو ما كسنجرت اوكي دوني تي يا سيم بيخاتي يا no tu lese tu am tun kaptu tu ma ka singir amma wannini sininju jolle wa mana dur kitani boda afan oromon guddanne jaayya asirra yele khabuta qalli kesan inde bisa gudaka qalli kesan sidi bisa ti wal bartani ni koy sidi bisa gudaka wal bartani ya ayye de bisme okay afan arbar din desami هيا كلام السوق ناس امي اوكي يا محمود انت موجود هنا بالله سجل رقم واحد اذا في موجود تحت لايف سجل رقم واحد انا بشوان كوي سيفي ده كوي قلت اوكي كوي تيم بالبلاوي كوي محمود انت موجود منا سوي رقم واحد كوي خابطها بسوي لك namichi muna sanni jaalateen se anama hunda muna jaani akka muna jeega natti hin galchine narra eega yoo sumaanuu muna jechuu baateen beeku wallahi danda'uun ijoolleen taarikii qabdi namni afaan oromoo isteeppii kanatti kanuti finfinnee keessatti afaan federaalaa jennee way waan nu ilaa saawudi arabiyaa nu geessan ijoolleen badhaafamuu qabdi yoo ante kai akkasi kaniin jiru kanaami ganama dile ganama kanumaan iyyaa jira amma garuu tulaal suudii keessatti arabni afaan oromoo dubbatu kun dubaay keessatti afaan amaaraa malee dubbatu yeroo takka meembarii godha warri meembarii ta'een gaasuun dhiqeessan meembarii tokko takka qoyaa qaadachii dhufu jira qoyaa dhaadhu meembarii takka tokko akka nama tetteessanii calleessanii laa ilaaha illallah okay akkas aywa meembara amma tolchitan thank you guys salaam alaikum amma yaa Mustafaa yo hirena yam temen indufa dabbal hiran se yam tanjirtu anamba no wa fadde sheji ana irene san yam temen jal mamu yamu jirta zat mamu khabuta wajju wal baraje indo arufu way kabuta kamna guma naga khurbi mutte jira bare isa khaza ya bulayso gurbaan dibin jala sadda kay nyan dibini kitabul jismi isina kami wan kana jagartan me ifan goda ka abo shamarran keenya badaafamu qaba mala soitaati dura na wan kana dibbattin deegara yes aya malif deegara kitabul jismi nutima ettime deegaruufis bakka
bakka amaaraa fudhachaa jirra siigalee karayyuun bilisoomaa jirra hudduu bilisoomsaa jirra sammuu bilisoomsaa jirra siigalee Dhuguma jette kaab. bakka hunda fudhachaa jirra dhalaan teenya rabbumaa tokko malee jaarsi tokko miti siigalee keessattuu nama maallaqa qabuu fi nama muudii qabu hin dabarsina sanyii irraa nuu qabsiisa siigalee Okay. Jettee ati? Deeggartee? Qoya wal jijjiiratti nama. Kitaabul jismii si waan kana nama deeggartanii amma Paakistaaniin, Suudaaniin, Arabni maaliin dhala keenya qarshii 50 qarshii 10 qaama saalaa fa'aa keessatti qaama saalaarraa kaanii qaama saalaa fa'aa keessatti tamboo fa'aa siyaaraa qaama saalaa keessatti dhamsuu fa'aa deeggartanii masin. Aboo kanuma hudduun Oromootu guuttee Araba nuu bira nuu dha'itti maal haasoo ittaati uummanni Arabni faranjittuu dhaamsaa jira uummata xayyaara yaa Asaaniitti hunda dhaamsaa jira. Arabni hunda dhaamsu jira. Wayi Oromoo qaba. Isintu Oromoo dura fokkos godhe malee. maal taatan kanuma hudduun gugurraattiin Oromootu nichi nuu dha'ite dubbattanii isin maaluma taatan Okay, ati dhaamsanii rakkoon qabu? Dabbal wanni gaafatan kun dhugaa ta'uu isaa keessa eeguma Arabni ijoollee ta'e qabachuu eegale kana viidiyoo isaaniitu gabba'uu dhiiftee bar likki jiran. dhiifte ijoolleen duraan nyaata kana Iskaayipiidha. Duraan iskaayipiidhaa fi mootii intini keessa bulti ijoolleen. eegaa maraataa hundaa fi lukool qabatti maraataan kun mi'aa dhalaan beeku lukuma samii dhaabbattu tana asin naffide Minisoota osoo nan dalaga jiru siigan boo kana Arabni ballu qote luko dubra keenyaa gajjachaase kun badhaasa qaba malee arrabsamu qaba Addee. wanti Gara somechuun qabna. kubduuti isinitti isini kennanii yaaddeenaa siigan ilmoo irraa baasanii Ammas wanni beekuu qaban kaab booddeen teessanumaa beeka. hay balleessi. Laata isa bichi moja. tokkuma irraa maayide Min Oromoo jeekalee sana bichiru. Yaa. namichi afaan Oromoo sahii haasawaa hangarre Dhugaadha. Kaabuttaa namicha jala seenee laaleetiin wallee takka ta'e inni taphateen takka hayi. Oromoon qixasa akkasittiin taphattu maal haasoftan? Arabni bar sagalee nuu ta'aa jira bar sagalee nuu ta'aa jira amma namni dhalaa amaaraa dhiisee keenya kanatti as garagalee baddalaan teenya. Kaabuttaa wanta kan si gaafadha eega jettee fugaa. Muciyyoo amma maqaan si yeroo hedduu ka'utamunaa carcar jaamtu tana maqaan si lafarrattis Araba birattis miidiyaa kanarrattis maqaa munaa carcar jaamuun beekamti. Khalid video si sannaabani ta haja munaa carcar jedhu san takka sheer naa godhi takka naabani maaliifin kaabuttaa gaafachuu jira asrii guyyaa kana mana wayii keessatti dabbaaltuu addaan filaa ganda minaamin waan jaamu jira. Maqaan isii lafarrattis miidiyaa irrattis ka Arabnitti yaamu maqaa munaa carcar mee kaabuttaa kiyyaani gaafa waa'ee nama kanaa haasa'u akkuma isin itti beekamtu sanitti yaamuu qabamoo munaa amma takka munaa Kadir munaa Abdullaa jeetiin maqaa biraatti moggaasamu akkam jeetiin yaama naa himime yoo munaa carcar jee yaame maqaa isin ittiin beekamtu aanaa carcar tuqe moo isumata maqaa gandaa baafatee carcar tuqe. Aboo gumnaan maqaa biyya teenya lafa keessaa adeemtu. namni laal maquma yaamanii jetti Oromoon sii gale. Akkan. Maquma abbaan baafatee yaamte garuu wanni xiqqoo nu hunda dhagayamee Akka maletti hubatan malee maquma sanuu guddisaa jirti. Shamarran Oromoo kana kabajaa kennuu fi haadha teenyaa jira, obboleettii teenyaa jira, jaartii teenyaa jira, ilmoo teenyaa jira. Kabajaa kennuu fi hambafaa finnee Araba kana wajjin irra duullee maal jennee gartee kana godhuun hamilee isaanii cabsuun gaarii miti. Inu dhuftee fakkaatti munaa galchi kanas galaa itti maqaa isin beeknu bara maqaa isin meeshin godhaa yoo beeknu. Isin jala seenan jira.